keessummaa yeroo kaayyoo qabadheetan jira. Keessummaan yeroo kaayyoo keenya immoo weellisaa Qilxaadha. Baga nagaadhaan gara stuudiyoo keenyaa dhufte. Yoo yaasni baga nagaan yoo eddan. Waa'ee buna qalaatiin wal qabatu kaasuu barbaadeetanii akkaataan itti bunni qalamu amma Oromoo kamiin birattu nyaata aadaa kaasaa meemee nyaatni aadaa maal faadhatu jettee gaafatte buna qalaasii kaasu, caccabsaasii kaasu, cumboosii kaasu, marqaasii kaasu. Garuu akkaataan itti buna qalan kun iddoodhaa iddootti gargari. Akkaataan itti Wallaggatti qalamu, akkaataan itti Jimmatti qalamu, haalli itti qalamu sunis haalli itti buna fuudhan sunis gargari waan ta'eef kan Gujii immoo addaa jedhama. Akkaataa sanuu kaasimeme. Buna waan bunaa yookaan Gujii biratti bunni kabaja guddaa qaba. Kabaja guddaa qaba. Itti eebbifata buna kana. Gujiin ammoo waan buna yeroo kaasan sagalee kamiyyuu dura buna siif kenna jechuudha. Sagalee jechuun egaa hordoftoota keenya nyaata jechuudha. Nyaata jechuudha. Nu biratti sagalee jedhama akka loqoda Gujiitti. Bunni sagalee kamiyyuu dura Gujiin buna sii kenna. Akkaataan ammoo buna itti qalatu, buna qalmaa Gujii itti qalatu. Buna waa malee inqalo malee inqalo jechuun yeroo hunda inqalo fakkeenyaaf sirna garaagaraa irratti sagantaa gurguddaa irratti akkas keessummaan kabajaa yoo dhufu malee inqalo keessummaan kabajaa yoo itti dhufu ifuma isaatiiyyuu ka'ee edda beektaa hojjuu battuu halkan yoo hojjate fa barii ka'ee buna fuudhi intala buna fuudhee buna haadha manaatiin buna fuudhimeedha halkan buna barii yoona buna qalata buna kaan keessa kaayoo laallata isiin inni amma akkamii qalama jette isiin kaatee buna kana fuuti innaa fuutu qoriin fuuti fuutee qoriin itti kenniti. Anis barkanasi gaafachuu barbaade amma iddoo kanatti bunni yeroo qalamuuf jedhamu fuudhameetuma buna qalaadhaaf kan ta'u sun ijji isaa bareedaa ta'utu ilaalama malee qodaan ittiin fuudhanu lakkaa guutuu ta'uuf dhiisee maaliin kun hin jiru. Isin biratti immoo adda. Nu biratti qorii itti kenniti. Eshi. Gaafa qorii itti kennitu kana ilaala. Qoruma san keessa laala qara. Qorii san keessa laala. Buna kaa achi keessa laalee achiin duuba keessaa fuudha. Innaa fuudhu kana gojaa ta'uu fi qixxee ta'uu laala. Guutuu ta'uuf hir'uu ta'u jechuudha. Guutuu yoo ta'ee buna san yoo guutuu ta'ee nama biraa yookiin jaarsa ta'uu danda'a keessummaa mana san keessa jirtu ta'uu danda'a itti kenna jechuudha. Fuudhaadhaan haati manaa isaallee ni fuuti hin qixxeeffata. Bunni kun yoo qixxeen ta'in yoo gojaa ta'e maan godhaa itti deebisa. Amma hordoftoonni keenya sinuu hordofaa jiru waan ta'eef amma bunni kun gaafa fuudhamu hir'uu ta'uuf guutuu ta'u jechuun lakkoofsaan akkam akka ta'e nu ibsita. Lakkoofsaan fakkeenyaaf amma buna dhaqeen fuudhan harka koorran kaa'e gaafa ilaalu lakkoofsaan hidhamu akkam? Lakkoofsaan akka aadaatti hin laakkaawwan tokko lama sadii jedhanii hin laakkaawwan garuu bunni sun qixxee ta'uufi saddeeti. Akkanumatti ilaalama. Akkasuma ilaalama. Saddeeti. Qoodamee jechuun bakka lamatti akka qoodamu. Bakka lamatti yoo qoodame guutuu ka ta'u jechuudha. Gite akkas ta'uu laala. Saddeeti. 12. 16. 16 akkas ilaala. Garuu kana tokko lama sadii jettee laakkottu. Ijumaan laaltaa. Ijumaan lakkoofta. Ijumaan lakkoofta. Ijaan lakkoofta. Achi dabarsee yoo inni guutuu ta'e dabarsee nama biraatti kenna. Yoo inni hir'uu ta'e ammoo irra deebi'ee yeroo lama fuudha. Yeroo sadaffaa irratti ammoo bakka bunni isaa suni qixxatuu didee dabarsee nama biraatti kenna. Maafi bunni keenyaa qixxatuu didee maafi qixxee ta'uu dhabee maanti jira komii maani jira maanti natti dhufaa jira. Waa irra darbee fi waa itti dhufullee isaan laala jechuudha. Kanaan laala. Achuma keessattuu bunni kun kanaa qixxaa'uu dideef kun waan kiyyamoo, waan maatii tiyyamoo, waan biyyamoo jedhee laallata jechuudha keessatti. Kanaaf achiin duubatti ammoo yoo inni qixxate kaani namuu kutuu jalqaba.
Kutiisa kanas akkanaan hin kutan. Jechuun afaan duwwaa akkuma Gaafa buna akkasitti kutan. Farraantu, farwantu, fagaat, farraantu, farwantu, hanqaat. Maal jechuudha? Kagatii gadi ool, olii ool, badala lamaanii achuma ool. Waan barreedha, waan bariin dhootte, waan simbirti dhootte, achuma ooledha. Du'aa kadhataati jechuudha. Kadhataa jechuudha. Ooledhani. Wannan kan nuun taane nutti hin dhufin. Nutti hin dhufin. Kan nuu ta'u nutti haa dhufu. Kan nuu ta'u nutti haa dhufu jedhani. Kana milkii kana kadhata jechuudha. Buna kanaaf qala. Ana achiin duuba gara eelee tana gara eeleetti naqu gaafa inni yoona gahee aarsaa fuudhee beektaa hin shiffisa jechuudha. Shiffee jedhama. Buna isaa achirraa fuudhanii dhadhaan shiffisanii gaafsanillee akkasuma kadhata. Farraantuu farwantuu aara waaqa ga'e waaqa waan dansaan nu ga'e aara buna isaa innaan shiffittu san aari keessaa ol bayaa miti aara san waaqa dhaqqabeedha aara waaqa ga'e waaqa waan dansaan nu ga'e buna akkana aara waaqa ga'e waaqa waan dansaan nu ga'e akkana waan gaariidhaan waan bareedaan nu qaqqabe waan bareedaan nu dhaqqabe jechuun gujii buna akkanatti qalata. Achiin duuba lammoo gaafa dhadhaa isaa sanillee namaa kennu dhadhaan dibatu amma namuun dibata gaafa dhadhaa san namaa kennu isee namaan hin kennan dhadhaa san jechuudha. Hangafaaf maandhaan walii kenna jechuudha. Inni ammoo kabaja achi keessaa. Baay'ee namatti tola.